Eegi aballo galtelle fuundi nakkunta safarnoota jabaatti. Yoo marroon isii galgala ganam fatte man kitaaba seentee kitaab dubbifatte. Yoo marroon isii ganama ammoo saafaa eeggatuun qabbanooftuman barnoota deebite gaaddis muka jalteettee kitaab laallatti. Ijoolleen isii waliin galtu darmiif boocholee ammoo hawwis barnoota guddoon qabdu. Warri lammaattoom akkanumatti dirqees maran malee barnootatuun qaban. Qalbiin darmiif boocholee qabdi tafuundiitiin guddoo gargari gorti. Gargari gorchi xiqqaalleeniti ammoo duddaaf gara. Darmiin jiruu fi taborii daawwiti barnoota keessa aggarti. Darmiif boocholee ammoo yookaan borii warraatuun argani ammoo yoo arganillee shoob wayaa naqatanii ijoollee dhiira waliin buluudan keessatti argan. Warri lachuu akkuma funnichi warra maddita. Saatuun fedhanii bahanii saatuun fedhanii galan. Abbun fedhan waliin oolanitti abbun fedhan waliin bulan. Warri ceeroo baafate waan dubartii gammeen ta'anillee cuftaan. Amalii nama dansaan akkurgaa qayya funnaaniin nam seenee qalbii namaa qabbaneessa. Amalii nama hamaan ammoo aktintimaa nama dabre aksaree tintima fuutee nama raacha. Eegiji shan obbaafatanii fuundiin forfannoo warraa galtee duuf forfannoon obbaanan ammallee gad deebite. Amalii darmiitiif haa boocholaa aktintimaa kaan itti dabre fuundiin amal gargalfatti. Herreg barnoota guddaa kaan cufutti qeeffachuu aansite. Ammisumaa guyyaa gariman barnootaatuun dhadhu. Hadurii warri irraa of fageessitee achi itti deemtu lakkiftee ambooba boocolaatiif darmiitii bahuutitti. Itti maxxante gar warri yaa'uuf walii yaa'anii nama warri dubbiftee nama warri yooyyifatullee yooyyifatte. Darmiif boocholii didiimtu afaan booraa qaltilleen kuulaa. Akka waaqi warri hin dhalle ammoo warra tufiin midhaaffate. Bif waaqi dhaleen taan jibbite bif dhibii dukkaa bitatte. Jennaa warri bifuundii magaaltan sataallee balleessiitii alche. Fuundi birta taa'ee bifuu fi haaretti isaati. Akka biftiisii tadhiirtiin jaalanneetti. Ittum qorum qorte akka fuundiin bifii fi jijjiirattuuf gulgalchan. Jennaan fuundiilleen gorsa warra dhageette qorsi dibattee bifa akka xaaxessaa jirtu tawaaqi dhaleen balleessitee diimtuuf tolchite. Faduulum warra kees fuundiin mallichi dheenqeetiin fuulu wal baratan mallichi ijoollee teertaleeti. Inni man barumsa qophaa'inna kayaa bal'oo keessa balbal 10 lammeessoo barate. Simuusii irra fudhate waliin haasa'uu jalqaban. Simuun fuundii ta durii waan akka maashinaa herregaan hojjetanii suniif dikshineerii malee wanni dhibiin keessa hin jirtaan an footoo mallichaa tuttuufte. Mallichi mala hama beeku. Mallakki ijoollee dubra sobanii tabsatanii hin beeku. Mamalteessuma malteessee akkisiin guddoos dhugeeffatte tolche. Fuundiillee naasaa isaa laaltee dhugeeffatte ammallee ofii gallakkifte. Jennaan mallichi waan hedduu barsiise innilleen guddoo gammadee siillee waan akka dhalatteen argina agarte. Eegi gaafasii dharraan guddoon kan fuundii marte. Mallichi haqara sii maraate faani sii deemu amma oduu sii kaasuu dide. Hojjaa fedhisi musii jalan fuudhu. Haduree adoof lafedhu jiraatellee isii jedhe waan akka barrisuu hatoo hagan cufa miilin dhaabannee dhufu. Ammi ilaalla tollaayyuu na jalgeete. Maarree jedhe tuttitti kenna. Ammoo guyyaa aja ofii bahuu fedhu ammallee afaan itti jijjiirate qalbii sii dabsata. Duubeegi aja ofii bahe mallichi fuundi qubin qabu. Namni akka mallichaa dhabadharra hin qabu. Tamasganilleen dhufee akkasuma isii sobetti taphatee bira deema. Yaalloowwan isii lamaan akkisii waan mallichaatiif waan tamasganillee deete waan jaldeessaa irratti feete. Akka yoo duub jaldeessaallee waliin hammaatu waan namitaanu herrettu. Warri lamaa waan alkumaa haegeriillee garaan qabu. Ammoo gammada haq diqqa tokko agumsuun laalee akka fuundiilleen qalbisii haqta warraa gabaabsattu fedhan.
Jennaan fuundii yaaddoon ijeeftee barnoota illee dadhabde. Isiin midhaadduun akka boochol sattawwaa taanan bifdhabde. Akka farda dhalatte akka ilmi harree gargalte. Fuulii isii midhaagaan durii haanam ammaatee finniisii yaa'een nami durii isii argee isii yaalatulleen isii jibbee isii tuffate. Waan borii fi yaadu dadhabde akka jiruu fi gabaabsitullee irreetti. Jaalalaadhaaf abbaa kiyyaallee dhabee barnoota kiyyaallee dhabee naman qadhee namoomtittee keessa bahe ariyatii jala cab jettee of abaarte. Seenaan har'a isanitti kuniin ka fuundi guyyootti nuuraati. Mornya Breessoo fi Shaneessoo. 6-8 gadaaf nami dubbisee har'a gollisaati. Barhuma 18 heebbarreessa. Maroo dhibii walagarraa horaa bulaa deebana nagaa waaqa keessa. He was sitting on the back row pew as the preacher asked for lost souls to come down to the front and give your life. As a million thoughts ran through his mind, pictures of his sinful life cut right through his heart like a knife. When all at once he felt a hand on his shoulder helping him, he made his way down to the front, and on his knees his life began. I believe in angels, I believe they were put here on this earth to lead us away from temptation and deliver us from hurt. You know there's a place in heaven